السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتن حرد دفتوني كان لبا مسلم. الربرنوت حالا برباج ساد تي تكون سنيف كبردي دفيسن اسم مالي ونانجتن كودي تكتنين بالبلا كينيا كنا برين ومشامي وبتشو كودين تم فايدة مالي كبدي ونانجتن بالبلا كيسن كنا بالبلا كيسن كون كبرت دربي مو كبرت دربيني وبتشو رافجتشو بالبلا كيسن كنا غافا إني ومشامي ويا إني ومشامي قد فمي وياسن كودي تنتنيتني بيخو جتشو أما سكر براتين كودين تم فايدة مالي كبدي ونانجتن تاتي yeroo keessaafuu bilbila haree bitachuu deemtan bilbilli bituu deemtu kun koodii tanatti neeytee moodeela moo kan barriitti darbee addaaf irraa baafattee moodeela bitachuudhaaf si fayyaddi koodiin tun hedduu takka barbaachisaadha. Koodiin amma isin garisu sana qabachuu qabdanii jechuu warri hanga ammaa maatii chaanala kanaaf maatiin ta'in sabskiraayib godhaa chaanala abbaa musliim kana maatii ta'aafi warri immoo duraanuu maatii chaanala kanaa taatanii jirtan sheer like godhuudhaan nu jajjabeessaa. Mee amma barnoota keenyatti achi yaayaanu bakka dawwilaa tanarra tuqattame bilbila keessan eegas booda koodiin amma isin garisu tanatti neeytan sulluma urjii sulluma 12 ni agartaniimi 58 duwwaa urjii ammas deebitanii 36 9 ni godhan eegas booda sulluma xoytanii jechuudha. Laalama waan ajaa'ibaa isinitti koodiin tun kunoo as jirti amma bilbilli kiyya kun bara 2022 baatiin 11 guyyaa 10 oomishamee jechuudha. Keessanis akkanuma dhuftanii ilaaluu ni dandeessan bilbila haree yeroo bittaniis ta'ee koodii tanatti neeytanii bilbilli kun ka gaafa oomishamee jettanii addaaf irraa laaluu qabdanii bilbila moodeela bitachuudhaaf jechuudha. Bilbila barriitti darbee yoo ta'e laaltaniif irraa dhiisuu dandeessanii jechuudha. Koodiin tun tanaaf nu fayyaddi. Isinis koodiin amma isin garisu tanatti naquudhaan mee bilbila keessan gaafa oomishame ilaalaa warri koodiin tun bilbila hundarrattuu ni hojjetti. Hin sodaatinaa koodii tana fayyadamaa mee warri koodiin tun gammachiiftee laayik godhuudhaan nu jajjabeessaa. Barnoonni kun yoo isinitti tola laayik godhuudhaan nu jajjabeessaa. Sheer walii godhaa obboleeyyan keessaniif waan isin irraa barattan kana obboleeyyan keessanis akka barataniif sheer waliif godhaa. Hanga barnoota biraatiin walitti deebinutti nagayaan naaf tura.